biyattiin Itoophiyaa akka fiinxaleeyyiin warra kaabaa jedhanitti biyya Rabbi eebbise, biyya Waaqarraa buute, biyya Quraana keessatti himamte, biyya Matsaaf Qudduus keessatti himamte jechuun itti dhaadatan, addunyaan guutuun itti gargaluun biyyattiin tun biyya mootummaa hin qabne, mootummaan haara reef dhufe waggaa 3 keessatti riikoordii hedduu galmeesse. Nam akka bineensaa nyaachuu eegale, ummatuma keessaa bahe ummat Oromoo nyaachuun, ajjeesuun, hayyoota isaanii hidhuun, kophaa isaa gulufuu filate. Mootummoonni addunyaa itti ka'uudhaan jaalli kiyya Donald Trump osoo aangorraa hin bu'in dura namtichi kun sammuu hin qabu gowwaa Afrikaa qofaa miti addunyaa galaafachuuf deema jechuun maallaqa Itoophiyaaf kennuuf dura irraa kutate. Kaadrileen bilisiginnaa Donald Trump akka injifatamu waan kadhachaa ba'anis Joe Biden eega gara aangootti dhufeen booda dubbiin hin jabaatte. Joe Biden mootummaan Itoophiyaa akka hin jirretti hubachuudhaan namtichi kun gowwaa wajjin hin haasa'u na hin madaalu jechuun mootummaa Keeniyaa wajjin haasawa eegale. Tun salphina guddaa miidiyaaleen addunyaa Reuters, Al Jazeera, BBC, Washington waan kan wal harkaa fuudhu jiran dubbii kana ilaalchisuun qondaalli mootummaa Abtaayyee Danda'a kan namoonni hedduu miidiyaa hawaasaa gubbatti harree shuukkee jechuun maqaa isaa waaman waan kijibaa waan dhugarraa fakkaate takkaa lama barreessuun eegale. Inni biraa mootummaan Eertiraa kan biyyisaa akka nugusaatti waamu kan filannoon hin jiru jedhu waaqan namuude jechuun kahaasa'u gorsa Abiy Ahmed ta'uun kan beekamu biyyasaa galaafachuun siyaasaan isaa biyyasaatti hin dhaabbanne gara Itoophiyaattis as dhufte dubbiin hin jabaatte hin maraatte. Namtichi Eertiraa bira dabree Itoophiyaas bulchuu eegale dubbiin daran jabaatte. Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Condhuur jechuun kan beekamu namni itti ka'e. Namni kun sammuu hin qabu, doofaadha, garaa guddata, dilbii jechuudhaan jalqabumaa dandeettiin osoo hin taane namni kun jalqabarraa jaakeetti Abiy baata homaa hin beeku haasawa hin beeku jechuudhaan kan komata. Jechuudhaan namoonni hedduun maqaa nam kanaa kan kaasan addunyaa dhiisii laftillee itti gargaarti. Warri kaanis yeroo inni gara miidiyaa bahu yaa Rabbi nu baasi badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Dubbiin daran cimti. Haalli siyaasan Itoophiyaa itti jirtu hedduu nama dallansiifti. Miidiyaaleen addunyaa Boris Johnson kan Ingilaandi bulchu mootummaa Itoophiyaa irraa paawundii miliyoona 300 kutte. Ameerikaan doolaar miliyoona 272 kutte. Qeerroon Jarmanii hiriira bahuun addunyaa salphifte. Namtichi kun waaqaaf laftillee itti kaate homaa hin beeku gowwaadha. Hayyoota ofirraa ari'a gowwaa warra nama arrabsu ofitti waammata. Ifiillee badee biyyattiillee galaafate jechuun akkasi walii ibsan gabaasa kiyya kaardhaa sumarra gabaabsa ulfaadha walitti deebina. Why over? لازم قليل كل أخذك كني خان. Why? اسمع. وي بسمع. Why? بيسوس سموي. أتاي بيتاي معاريت خان خاوي. وي بس. ولا ويوزع محدروه نقول الأريل اللي كبير
بجزع عد خالد ترقيت خاتمي خاتمي واي هتأجر ولا رؤس دي خليكم جنا ሶስተኛ ወታደሮቹ ሰላማዊ ናቸው በዶክተር አብይ አህመድ መለዮ የለበሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ድንገት የአዲሱን ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት ወረሩት አገር ተሸበረ ምን ተፈጠረ ተባለ አመሻሽ ላይ ወደ ሚዲያ ብቅ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተራችን ከወታደሮቹ ጋር አንድ ሁለት ኩሻፕ እየሰሩ እየተቃቀፉ ጉዳዩ የደሞዝ ጥያቄ ነው እንዲህ ባይሆን ጥሩ ነበር ብለው በፍልቅልቅ ፈገግታቸውና በጣፋጭ አንደበታቸው ተናገሩ ብዙዎች እንኳን ደህና ሆኑ ብለው እፎ ያሉ ከሳምንታት በኋላ ጠቅላያችን በፓርላማ ብቅ ብለው ወታደሮቹ የመጡት ሊገሉን ነበር እኛ በዘዴ ትግስታችንን ዋጣ አድርገን ሸኘናቸው እንጂ አሉን ታዲያ ያ ሁሉ ኩሻፕ ውሸት ነበር ማለት ነው ቢሆንም ለበጎ ነው ብለው ብዙዎች አለፉት የዛሬውን ንግግሮን የእውነት ያደርግልን ከማለት ውጪ ይሄንንም ለማይድሮ ግንድ ይዞ ይዞር ነበር አሁን ደግሞ ደሞዛችንን ይዞ እየሄደ ነው ተብሎ የተቀለደበት ግድባችን ሊያልቅ ነው እየተባለ በተለያዩ የመንግስት ባለስልጣኖችና ባለሙያዎች እንዲሁም የኢቲቪ ጋዜጠኞች ተነግሮን ስንጠብቅ ከርመናል ታዲያ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተራችን ከመጡ በኋላ የተባለው ውሸት ነው ግድቡ ሊያልቅ ብዙ ይቀራዋል ገንዘቡ ተበልቷል መንግስትን ላላስፈላጊ ወጪ እየዳረገ ነው ምናምን ሲሉን አረማን ነው የዋሸን በደሞዝ የገዛነው ቦንድ ያው መመለሱ ስለማይቀር ስለ ውሸቱ ይቅርታ ይላሉ ተብሎ ቢጠበቅ ወፍ የለም